marroo ganuun akkuma itti fufetti jira. Dhamaatii fi gaaga'amoota lubbuu Oromoo hedduu boodaa Jaal Faqqadaa Abdiisaa daandii nagaa filannoo isaa keessaa deebii hin qabne taasifatee nagaan galiira. Hoogganaan shanee Jaal Faqqadaa Abdiisaa jedhamu marroo ganee kanumarraa ka'uudhaan marrootti dukkanaa'ee argama. Faqqadeen miseensa hedduu of jalaa qabaachuu fi marroo waliin hiriiree bakkeewwan garaagaraa irratti lolaa tureera. Yeroo ammaan kana garuu dhimmi shanee naga'eeraa mootummaa waliin walii galuun qaba jechuun marroo ganee miseensa qabatee waliin harka kennatee jiraachuu maddi odeeffannoo keenyaa nuuf hireera. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jaardagaa Jaatetti hoogganaan shanee kilaasteraa jaartee kan ture Faqqadaa Abdiisaa miseensa isaa waliin karaa nagaan mootummaatti harka kennatee shanee godinaaf gandaan walqoodee wal waraanaa turte keessatti namni kun ga'ee guddaa qabaachuus odeeffannee jirra. Nageenya taasifachuun nagaan galuun kee filannoo sirrii deeggaramuu qabudha. Ammas warri haftan karaa nagaatti deebi'aa jechaa nageenyi uummata Oromoo dursuu egaa jaallatamtootaa fi kabajamtoota maatiiwwan keenyaa qophii qabannee asumarraan gulumnaa galatooma.